Hai, akkam nagaa fayyaa keessanii? Yani nagaa alhamdulillah fayyaadha. Waan tokko lama jechuu barbaade innis maali yoo jettan waa'ee artistoota keenyaa kana irratti waan tokko dubbachuun barbaada. Achi dura garuu muuziqaa dhaamsa gaarii nuuf qabu keessattuu yeroo ammaa kana keessatti dhaamsa gaarii kan qabu muuziqaa tokkoon qabadhee dhufee jira. Dhageettii gurraatiif illee baay'ee namatti tola muuziqaan kuni. Mee isa wajji ilaalle itti haa deebinu mee waan artistoota keenyatti jechuudha. Kenya mogani zafanoni wami choli firmanat esa karamfani zafano jecha hula kero kore charoro mal fakata faro ni dabrandum tonde man akka dufati sati wale jirganani amma lubun jirruti jabatan mucata uni undanna majalaka lafannu naqduta jole yartun nama tufata kanaf jirran jifanne jirran gatiin qabu qofasa waan eegalan goola boofega murteessaan bu'uurisa dinagdee fi beekumsa waaltessuu barbaachisa. Akashe walitimuni waya mafiradibu bayane tokkota erga kan ilaalleen booda jechuun yaa muuziqaan akkan tole abdii qaba. Waan jechuun barbaachisaan isaa dhaamsa isaati. Dhaamsi isaa dhaamsa guddaaf keessaa qaba. Muuziqaa baay'ee bareedaa fi jaalatamaa ta'e. Kanaaf akkasiin tole abdii qaba. Warraan arginiif akka sheerii gootan yookiin guruup irratti waliif ergitan abdiin qaba. Itti aansee waa'ee artistoota keenyaa kanarratti artistoota keenyaa fi kan biraa wal bira qabnee hoolaalle waa'ee keenya irratti baay'eedha jechuun ekonomiin isaallee yuutuubii galii yuutuubiirraa argatanillee baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif akka ta'e illee kana sababbiin numa warra wanni qabu feesbuuka fayyadamu warra yuutuubii fayyadamu kanarra rakkoonni inni waan ta'eef akka jechuun isaan jajjabeessinuuf akka bira dhaabannuuf hara muuziqaa dhufee kana daawunlood goone osoo feesbuuk irratti sheerin godhin akkanumatti sheer godhanii daarektii sheer gootee yuutuub irra nama baay'ee wal biraan geessee akkasitti sheer waliif gootee laayikii koomantiidhaaf kanaaf kana hoo godhaniif isaan galiin isaan argatanillee baay'eedha. Baay'ee jechuun haamilee isaaniif ta'a muuziqaatti aanuudhaaf illee kanumaaf jechuun kan nu ollaatan ummatuma nu ollaa kana jechuun ummatuma afaan amaaraa kana haasa'u kana yoo isaa wajjin wal bira qabnee ilaalle kan isaan sa'a tokko keessatti argatan isaan muuziqaan isaanii guyyaa torbee tokko keessatti wanni dhageeffatame wal qixan ta'u. Yeroo baay'een koomantii baay'ee ilaalan ture, laayikii isaanillee baay'een ilaalan ture, wal madaalchisaa ture jechuudha. Kana irratti kenna baay'ee gadi bu'aadha. Kan isaanii baay'ee ol ka'aadha. Walitti iyyuu nuuf gara koomantii maaliif kana
yoo argite deemte guruup irratti sheer katee argitaa deebi'anii jala seenanii koomantii godhanii laayikiif godhaniif kanaaf dammoo baay'ee ol kaadha isin dammoo bakka jirtanitti ilaaltaniituma kan laalleeyyuu baay'ee jira kan laalle baay'ee jira kalaaleetu laayikii hin goone jira koomantiin kennineeftu jira jajjabaadhaa haaluma kanaan itti fufaa kaabdii isin irraa qabna kan itti aanuun akka nuuf dhuftan jedhanii namni kana godhullee hin jiru waan ta'eef kanumaaf dhaamsaa kana kanan dabarfachuu barbaade galatoomaa kan itti aanu muuziqaa bareeda qabadhee isiniif dhufa kanumaaf galatoomaa warri na dhageeffatanii fi warri sheeriilee nuuf gootan galatoomaa waliin gahaa sheer godhaati waa'ee artistoota keenya kana baay'ee nama quuqu qaba kanattuu duubatti hambisaa jira artistoota keenya kaanii wal qixa ta'uu hin dandeenye jechuudha.